السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولي كم جرت النجا قبل النجا قبل الحمد لله. مجدي دلقا ناول إن دلدو كان دايم نير راكو في نيتيني اتقادي أوف دايم اللي ميت أمنه ينكر كرساني على كنا نا والله مجدي تقولن بيتم فيديو وليني ورابا وفتين أجل لتانو نانقابو كان اللي سراتنيا كزيدي دي أوف هذه سراتنيا ما كزيدي دون نانقابو وان نقول لين النبي قرأتني ديماني جراني مجدي مجا ولك أجولي ولك بهادي بيا برادر الدين بيت وفان اللي بيت درجة في عشان ورقة ويلي راندلني أوف ميدو هاي كرافي والله بقى حسن ركبتي بدي جرا سلاونا قبادي والله فودني اللي هم بانا برا سلاونا قبادي أنا شيء تكشوفنا والله كدايما كيات لالا Viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa ka warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like, share, subscribe godhaatii nu faana dhaabbadhaa siniin jechuu jaaladha. Nu jabeessa laayikiin keechan sheerin keechan nuuf jabinna isin garuu isaaban isinin kaffalchiisu asumarraa maatillee nu ta'a subscribe nu godhaa isinin jenna asii gara viidiyoo nu sin dabarse jechuudha akkuma dhaggeeffattani kana obboleettiin teenya tuni biyyarraa erga dhuftee haarawaadha isheen tun garuu namaas ture jechuudha isheen tun hojii manaa sidaatii fi nyaata hojjetti isheen amma dhufte kun immoo daa'ima eegdii jechuudha biyyarraa dhuftee afaan isin beektu ganaadha ijoolleen akkanaa viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadha gahee daa'immanii warri qabdan jechuudha egaa ka daa'imman arabaa jechuun daa'imman arabaa eeguu jechuun irra Itoophiyaatti re'ee eegi re'eetu nama dhiba horii keessaa akka naannoo keenyatti jechuudha akka naannoo keenyatti horii keessaa re'een baay'ee nama rakkisti dhugaa dubbachuudhaaf re'ee naannoon keenya bituudhaan hin jaalatu eegichi ishee makaraadha waan ta'eef kanaaf daa'ima arabaatii fi re'een tokko jedhee fudhadhaani maaliif jennaan daa'imti biyya arabaa baay'ee tokko makaraa nama gooti baay'ee tokko nama daafti fafa namatti taate jechuudha inni obboleettiin tuni osuma daa'imman kana eegduu daa'imti kun tasa jalaa kuftee yeroo jalaa kuftu kana garuu waaqayyo waa galatu daa'imti isaanii hin miidhamne garuu xiqqishuma ishii madooftee sababuma saniin micayyoo tanatti yoo iyyanii ishiin afaanis hin beektu rifattee ishee wajjin hojjetan tana jalatti dhuftee dheechitee garuu sunis immoo sarraateenyaadha waan taateef lakkaa jettee irraa dhoguu hin dandeechu aga fedhes yoo ta'e jechuudha maaliif jennaan sarraateenyaan dhugaan dhugaa irratti hundaa'a daa'ima kana kuffiste kanaaf jarri dhufanitti iyyinaan ishiin immoo seera biyya kanaatti lakki jechuu waan hin dandeenyeef oduma garaan ishee hammaatu obboleettii tana dabarsitee gadhiiste gara jaraatitti fudhatanii deemanii daa'imattis fudhatanii gara mana yaalaa deemanii jechuudha. Ka baay'ee ulfaata baay'ees namatti dhagahama jechuudha. Amma kana jechuun wanni isin jechuu barbaadee fe'anii biyya kanatti jechuudha. Daa'ima arabaa seerri biyya kana baay'ee ulfaata. Seerri biyya kana warroonni seera biyya kanaa hin beekne ta'ee dhaggeeffadha. Kan balleechi jedha. Kan madeechi jedha. Kan ajjeesi jedha. Kan haasaa oduu qabu arraba muri jedha kan hatu harka muri jedha seera biyya kanaatti seera ciccimuudha baay'ee inna kana keessa obboleettii keenya kana daa'imti kun jalaa kufe daa'imti kun ofiisaatiifis kufu gahee daa'ima eeguu kan ishii waan ta'eef ishiitu itti gaafatama jechuudha gaheen hojii keetii daa'ima eeguu yoo ta'e madaaminte daa'ima kana eegi jettee si biratti gattee yoo deemte daa'imti sun yoo waa taate ofiinis waa haa taatu atis waa godhi sitti murama jechuudha kanaafi ijoolleen daa'ima eeddan ijoolleen daa'ima qabdan akkasumas mana isin hojjettan daa'imman yoo jiraatan
yeroo isin hojjettan daa'imman sin jala deemte yoo sin rakkiftu ta'e haati yoo jiraatte fuudhati haadhatti kennaati hojii keessa san hojjetadhaa. Yoo immoo haati daa'ima kana qabi jettee sin biraa baatee deemte dalagaa san dhiisaati daa'ima san qaba. Maaliif jennaan daa'ima santu dursa daa'imman isaaniitii kennaa. Hojiin mana isaanii ni dhaqqaba waan ta'eef jechuudha. Maaliif jennaan hojiin mana isaanii aga fedhes yoo ta'e hin tura malee sittillee dubbattu haga daa'ima isaanii yoo daa'imti isaanii miidhame haga daa'ima isaanii san rakkoo sirraan hin qabu. Erga ati immoo deebiis maal kennitaaf gaafa maan hojjennetti ani daa'imti na rakkiste waan ta'eef sababbii daa'ima kanaatiifin hojii kana dhiisee jettuun jechuudha. Anamma gaheen koo manas hojii hunda nan hojjedha. Mana hunda nan qulqulleessa. Nyaatas nan hojjedha. Uffatas nan miicca nan tokkos. Hojii mana kana mulu mana doora 3 kana mulu ana takkitti hojjeta. Daa'immanis jiru. Daa'imman amma fakkeenyaaf daa'imti amma kan nama sodaachisa jedhee sodaadhu tokko jechuudha. Mucayyoon illee waggaa 7 guutte inni lammaffaan dhumaatillee waggaa 4. Anamma irra guddina kan sodaadhu kan waggaa 4 kan waggaa 7 san mucayyoon barumsaas galte waan ta'eef bakka kana taa'e hin kayyoon jedheen hin kaatu jechuudha. Garuu mucaan baay'ee na rakkisa. Gizeen hojjedhu baay'ee na rakkisa. Gizeen nyaata hojjedhu na jalaa hin dhabamu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nan sodaadha baay'een sodaadha. Distiin kun durti konkolaatee hoo hin jedhaa keessattuu gizee wanta zayitii hojjedhu jechuudha. Ijoollee teenya adaraa wanni isin jedhu gizee wanta zayitii xaxabbasan kanachi gizee dinnicha xabbastan gizee hamburger midhaan kana hojjetan wantoota zayitiitti xabbafamu yoo gootan gizee zayitii biddarra godhattan daa'imti akka isin jala hin geenyu jechuudha. Daa'imti akka isin jala hin geenyu. Maaliif jennaan tasa isin jala bu'ee balaan taan isinitti fida. Anamma gizee waan akkasii hojjechuu barbaadu. Yoo haati jiraattin alatti nyaata saniin hojjedhu ijoolleedha. Maaliif jennaan daa'imman karri kushiinaa cufeen daa'imman ishii qabii bira taa'e jedheen kushiinaa kiyya seenee hojjedha. Maaliif jennaan jiraachuun barbaada. Waa ta'uun barbaadu jechuudha. Akkasumas haati immoo deemetan dhufa sa'aatii 2 sa'aatii 3 tureen dhufa sa'aatii 1 tureen dhufa ijoollee kana laali yoo naan jette hojii san dhaabee qucci godhee tanan daa'ima san laala malee hojii akkan harkaan hin tuqu jechuudha. Maaliif jennaan daa'ima isaanii eega bilbila kiyyallee nan ol kaa'a. Yookaan eerfoonii bulutuusiidhaan zim jedhee dhaggeeffachaa isaan duuba deema malee bilbilallee hin laalu hojiillee hin hojjedhu. Sammuu kiyya guutumaan guututti daa'ima isaaniitti ittan godha. Gadin ta'anii akka maraatteen mana keessa deemu waan ta'eef anis duubuman deema. Daa'imti isaanii kana hin godhin yoo jetti nama akka sarmineen beektu mire daa'ima isaanii dhaggeeffachuu qofaadha. Eeguu qofaadha. Akka miidhamne laalu qofaadha malee kaawwasiif sarmanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya daa'imman yoo eddan adaraa isiniin jedha. Sirritti sammuu keechan gara daa'immanii godha. Manni jiraachuuf jecha ofii keecha isaanii osoo hin taane ofii keechanii. Daa'imti sun waasee harkatti taa'e taanaan seerri biyya kana namni sii mormu hin jiru, namni sii dubbatu hin jiru, namni wanni jedhu hin jiru. Si fuudhanii hin deemu iddoo qaba achitti morma kee qofa sirraa darbuu bichaa beeku. Seerri biyya kanaa. Ijoollee hedduutu balaa daa'immaniitiin lubbuu isaanii biyya ormaa keessatti dhabee jira. Yeroo darbe keessa hiriyaa madaamitiyyaatii namittiin mana ishii kan hojjettu jara adii Filiippiinii turte. Achitti hojjetti. Gara odoo ishiin hin argin daa'imattiin tun dhufteet maal ta'ee harkarratti ishii zayitii hojjetti. Wanti zayitii isinii kaaseef jechuudha. Ishii zayitii hojjetti osuma ishiin xabbasaa jirtu itti naqxee yoo achi garagartu yoo garagartu daa'imatti fuutetti zayitii lukarratti of gad naqxe. Lunni muluun akkasumatti qunca'e. Intala san gara hidhaatti galchan jechuudha. Daa'imti sun fayyuu hin dandeenye intalillee gammaa mana hidhaa jirti. Odoommoo daa'imatti sun lubbuun baate lubbuutu ba'aa jechuudha. Garuu akkuma maal godharre akkuma daa'ima san gubdetti zayitii daffisanii ishii irrattis gadi naqani. Seerri biyya kanaa akkasi. Siniifaa galu. Ishee sanillee maal godhani zayitii ibiddumarra godhaniit akkuma daa'imatti san lukarratti jisa ishiin hin jisineemti garuu isaan immoo irratti gadi naqani. Akkuma daa'ima san ishiillee madeechani jechuudha. Qaldii hin beekani. Qaldiin Itoophiyaatti hafte. Qaldiin ilma namaatti taphachuu biyya keenya Itoophiyaatti hafte malee biyya kanatti qaldiin hin jiru jechuudha. Qaldiin takka hin jiru. Kanaaf ijoollee keenya daa'imman isaanii sirriitti eegaa. Daa'imman isaanii sirriitti eegaa. Wanni irra deddeebi'ee hin jiru. Hojiidhaaf biyyaa baatanii waan ta'eef mana madaamii teenya seennan haga waggaa 2 waggaa 3 hojjetattanitti gadi jedhaa hojjedhaa hin dubbatinaa. Nyaata keechan argattan taanan hojii keechan hojjedha. Waan fedhan sinaa hojjechiisan hojjedhaa. Bakka hojiidhaaf biyyaa baatan warra keechan waa hedduu gurgurchiiftanii
Kanaafi bilbilatti si fiigina ijoolleen haarawaa dhuftanii waggaa 2 waggaa 3 hojjetanne bilbilatti si fiigina hojii keessan qofa yaada. Isarratti aansuudhaan bilbila haasa'an baay'isina. Ijoolleen bilbila haasa'a baay'istanii ijoolleen amma dhuftaniifan jedha karaa badaa jirtu. Waan hin taane ta'aa jirtu. Birrii keessan dhiira nyaachisaa jirtu. Karaa hin taanetti balleechaa jirtu. Humna keessanitti nafne, bifa keessanitti nafne, hojjettanii maallaqan arganne. Kanaaf sirriitti hojii keessan qofa madaamii keessan gammachiisu qofa yaada. Daa'ima isaaniis sirraatan eegaa siniin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolafa. Waan wajjin turtaniif galatoomaa siniin jecha like, share, subscribe gochuun nu jabeechaa siniin jedha. Bye bye.